Hello, baga nagaa walitti deebine. An Abdallaa Siraaj. Barmoonni keenya kan har'aa keessa deebii barmoota dabreeti. Yeroo kana jedhu barnoota dabree irratti kan hundaa'u mata duree lama irratti hundaa'eeti. Innis sagalee dheeraadhaa fi sagalee gabaabaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee namni kan disirve ta'u yookaan kan jeeqamu jidduu sagalee dheeraatii fi sagalee gabaabaadhaati. Sagaleen dheeraan kuni yoo akkaataa inni silaa barbaachisutti hin barreessin sagalee dheeraa keessa si harkaa seena. Kanaaf sagaleen irratti har'a nuti xiyyeeffannu tokko qofa osoo hin taane sagalee gama lamaanii wal madaalchisuudhaan kan itti deemnu ta'a. Afaan Oromooti. Afaan Oromoo kana namni hin beeku hedduun isaa YouTube irratti numa jedha malee. Oromo language keessa deebii barmoota dabree jedha. Revise or to look at again, to reflect on. Kana jechuun kanuma keessa deebii agarsiisa malee waan biraatii miti. Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraan fi sagaleen gabaabaan maalii wal madaalaa? Haala kamiin sagaleen dheeraan ulaagaa ofii guuteetiin sagalee dheeraa ta'uu danda'a? Haala kamiin sagaleen gabaabaan ulaagaa ofii guutee sagalee gabaabaa ta'uu danda'a? Irratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sagalee dheeraa jechuun barreeffama yeroo barreessitu qubee dubbachiisaa gara lamaaniin dheeressitee barreessuun sagalee dheeraa jedhama. Sagalee gabaabaan ammoo qubee dubbachiisaa gama lamaaniin yoo harkifate yoo tokko tokko tahee sagalee gabaabaa jedhama. Gama tokko tokkoon ammoo tiyyuu kun yeroo tokko asitti lama tahee achitti tokko tahuu danda'a. Achitti lama tahee asitti tokko tahuu danda'a. Gaafa tokko tokko kunis sagalee gabaabaa tahuu hin danda'a. Asittis wanti akkasii si qunnamuu danda'a. Barreeffama kan kee ka barreessitu irratti asitti lama tahee asitti tokko tahuu danda'a. Asitti tokko tahee asitti lama tahuu danda'a. Yeroo tokko tokko wanti akkanaa si qunnama. Kunis gaafa sanis ammoo sagalee dheeraa tahuu ni danda'a. Haa ta'u ammoo amma kan ilaallu sagalee dheeraa akkaataa inni itti dheeratu. Sagalee gabaabaa akkaataa inni itti gabaabbatee barreeffamu irratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Haa eegallu asirraa. Qabxii tokkoffaan laafaa. Asitee kanatti aan lama taheetiin jira. Asittis aan lama taheetiin jira. Laafaa dheeratee barraa'ee jira. Laafaa jechuun wanta da'iifa yookaan ammoo tiyyuu wanta laaffate wahii jechuudha. Asitti lafa. Lafti jechuun dachiidha. Asitti jechuun dachiidha. Lafa hin dheeratne. Dheerachuus hin qabu asitti lafa jedheetiin hin barraa'ee jechuudha. Dachiidha kana jechuun dachii. Gara biraatiin dachii. Kan biraa ammoo tiyyuu mooraa. Mooraa jechuun isa loon keessa jiraatan. Isa loon keessa bulan. Isa loon keessa jiraatan osoo hin ta'in isa loon keessa bulan. Loonis keessa jiraachuu danda'u. Namoonni tokko yeroo itti qallaban mooraa loon keessa jiraachuu ni danda'ama. Kuni mooraa loon keessa jiraatanii jechuudha. Iddoo loon keessa galan. Kana jechuun iddoo loon keessa galan. Keessa galan. Kudhan iddoo loon keessa galanii jechuudha. Kana jechuun mooraa jechuun. Mooraa jechuun iddoo loon keessa galan. Kan loon keessa jiraatanii jechuudha. Yookaan keessa galan yookaan keessa bulan. Okay? Keessa galan yookaan bulan. Kana jechuun mooraa jechuudha. Amma dheeratee barraa'e. Kana jechuun mooraa. Asitti mora. Mora jechuun nama dhala namarratti dalagu yookaan nama wanta hin taane sharrii garagaraa dalagu yookaan nama falfala dalagu nama dhara dalagu jechuudha. Walumaa galatti mora jechuun falfala nama dalagu jechuudha. Yookaan waanyas hin jedhama. Loqoda biyyattii garagaraa irratti kan hundaa'u tahaa jechuudha. Mora jechuun dhara dalaguu dhalleedha. Falfalas waan akkasiis hin jedhamaa jechuudha. Asitti maala
maala maala asitti kun amala tokko taheetiin dhufe astee kanatti maala higalee dheerate garuu kun amma dheeraa gabaabaa jennaan higalee maala jechuun kasangaa kan gadi rarra'u jechuudha kan yeroo tokko horiidhatu qaba waan akkanaa kana maala kana horiitu qaba dhalaatu qaba jechuudha I mean kormaatu qaba malee dhalaan hin qabu maala kana dhalaan hin qabu kan kormaatitu qaba jechuudha maala sangaa irraa gadi rarra'u jechuudha astee kanatti mala jechuun maslahaa yookaan ammootiyyu tarsiimoodha mala akkasumatti fakkaata mala jechuun maslahaadha jechuudha astee kanatti mala jechuun maslahaa astee kanatti maala agartee maala dheeratee jira maala astee kanatti mooraa hanga dhumaatittiyyuu hin dheerate astee kanatti laafaa hanga dhumaatittuu hin dheerate kunniin lamaan jechuudha kun ammoo astee kanatti maala dheerate asitti ammoo qubee gabaabaadhaan barraa'ee so kunis dheeraa gabaabaa ta'e jechuudha asitti mala jedhu kompiliitii kun in gabaabbate jechuudha kun mala tooftaa yookaan maslahaa jechuudha mala jechuun maslahaa okay mee qabxii itti aanutti haa ceenu gaara amma kanaa fi kana wal bira qabee waan isinii fideef akkaataa itti qubeen yeroo dheeratu qonxolatu yookaan gabaabatuu fi yeroo dheeraa itti ta'u kan agarsiisu isinii agarsiisuudhaafini jechuudha kunis dheerateetumaan uduudatee lamaan isaa kuni dheeratee gabaabbate kun astee kanatti gaara jedha gaara jechuun maawunteenii gurguddaa gaara kun asitti gaara jedha asitti gara